kan guyyaarraa wangeela Yohaannis boqonnaa 12 kutaa lammaffaadha. Kutaa tokkoffaasaa kaleessa lakkoofsa naannoo 25 irraa yeroo dubbifnu akkas yaada jedhu tokko dubbifne. Namni jireenya isaa mararsiifatu jireenya isaa hin dhabaa. Namni biyya lafaa kanatti jireenya isaa hin mararsiifanne garuu jireenya bara baraatiif isa maal godha jennee in kaa'ata. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uu hin ta'aafi. Inni anaaf ergamu lafa inni jiru inni anaaf ergamu lafa an jiru in jiraata. Inni anaaf ergamu lafa an jiru in jiraata. Amma Kiristoos eessa jira? Mirga abbaa jira. Mirga abbaa jira. Kanaaf nuti Kiristoosiif ergamna taanaan Kiristoosii wajjin mirga abbaa jirra jechuudha. Mirga abbaa jirra jechuudha. Mirga abbaa jirra waan jedheefi akkasumaan jedhe utuu hin taane macaafa qulqulluutu akkas jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa yaada akkas jedhu tokkotu jira. Kiristoos akkuma nu jaallate isiniif immoo jaalala boqonnaa 2:5. Boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa immoo akkas jedha. 5 jaawul maqabeen dubbisa. Nurra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhe. Eenyutu warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhe? Waaqayyo Abbaa. Waaqayyo Abbaan warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin maal taataniitu? Fayyifamtaniitu. Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee eenyu? Waaqayyo Abbaan karaa Yesuus Kiristoos isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kennee maal nu godhe jedha? Nu teessise. Bantii Waaqaa jechuun maal jedha Kiristoos? Akkuma moo'ee abbaa koo wajjin mirga isaa taa'e inni moo'ee ana wajjin teessoo koorra taa'uuf jira jedha. Mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 21. Akkuma moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaarra taa'e inni moo'ee ana wajjin teessoo koorra taa'uuf jira jedha. Gara lakkoofsa 28 yoo deebine namni biyya lafaa kana namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun hin taaf. Warra 144 yeroo laalle maal yaada jedhu argina. Isaan kunniin warra mudaa tokko illee hin qabne warra lafa walitti dhaqutti isa duukaa maal godhan? Isa duukaa bu'an. Isaan kun warra dubartoota bira dhaquudhaan of hin xureessineedha. Isaan qeerrota duudaadha. Warra lafa walitti dhaqu hundumaattuu isa duukaa bu'an isaan kana jedha. Kanaaf lakkoofsa 26 irratti ammallee yoo itti deebine wangeela Yohaannis 12:26 jechuudha. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun hin taaf. Inni anaaf ergamu lafa an jiru hin jiraata. Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina isaaf in kennaafi jedha. Abbaan koo ulfina isaaf in kennaaf. Baay'ee gaariidha. Abbaan koo ulfina isaaf in kenna kana yeroo jennu wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 irraa waan tokko laalle yeroo jalqabnu yaadatti yoo ta'e 1:12 irraa maal jedha jedhu argine 14 irraa 1:14 irraa sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate ulfina isaa isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argine. Ulfinni isaas isa ilmi tokkochi eenyu biraa argatudha jedha. Abbaa biraa argatudha. Ulfinni isaas isa ilmi tokkochi abbaa biraa argatudha. Kanaaf asirra maal jedhaara? Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina isaaf maal godhaaf? In kennaaf. Akkuma eenyu argate jechuudha. Akkuma ilmi argate jechuudha. Maaf jedhe kana wangeela Yohaannis 17:26 irraa gaafa biraan baane badhinaan laalla 17:26 irraa maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera jedha Kiristoos. Maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera. Jaalallati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf. Jaalallati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf. Anis isaan keessa akka jiraadhuuf. Ammas akka beekamu nan godha jedha. Kanan duras godheera ammas akka beekamu nan godha. Sababni isaa jaalalli ittiin na jaallatte isaan keessa waan jiraatuuf. Anis isaan keessa waan jiraadhuuf. Micheeni kana laala. Kanaaf lakkoofsa maal jedha? Abbaan ulfina kennaaf gaafa jedhu kallattiidhaan abbaan ulfina nuu kennaare? No. Karaa inni nuu kenna? Karaa ilma isaa. Wangeela Yohaannis 17:22 irraa akkana jedha. Akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'anii fi ulfina isin haa kennite isaaniif kenneera jedha. Ulfina isin haa kennite isaaniif kenneera jedha. Amma kanaaf maal jedhaa Kiristoos ammallee 26 kana godhuun xumuri namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina isaaf maal godhaaf? In kennaaf. Dhugaadha abbaan ulfina nuu kenna garuu abbaan ulfina kan inni nuu kennu karaa eenyuuti? Karaa Yesuus
Kiristoosiiti. Sababni isaa tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa irra maal jedha? Waaqayyo tokkocha inni namaaf waaqa gidduu dhaabatee walitti fidu meeqa jedha? Tokkocha. Innis Kiristoos Yesuusidha jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti waaqayyo tokkocha. Inni gidduu dhaabatee waaqayyo ofiin nama walitti fidu tokkocha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'e maal ta'edha jedha? Mul'ateedha. Mul'ateedha. Kanaaf eebbi waaqayyo, ulfinni waaqayyo, araarri isaa, hafuurri isaa, wanti hundinuu abbaa irraa karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos gara keenya maal godha jechuudha? Gara keenya dhufa jechuudha. Gara keenya dhufa jechuudha. Kana Kiristoos kan inni jedhe. Okay, lakkoofsa 27. Itti fufee amma lakkoofsa 27 kan jiru irratti akka dhugaatti xiyyeeffannoo barbaada. Itti fufee amma lubbuun koo dhiphatteetti. Egaa yaa abbaa yerittii kana maal na godhi? Yerittii kanarra maal na godhi jedhe Kiristoos? Na oolchi. Na oolchi. Jedhu muree garuu sababiidhuma kanaaf immoo gara yeroo kanaatti maal godhe? Dhufee jedha. Okay, baay'ee gaariidha. Maal jechuu barbaadeetas Kiristoos silaa nuuf du'uudhaaf dhufe. Nuuf du'uudhaaf dhufe. Akkasidha mitiree? Anaaf isiniif du'uudhaaf dhufe. Asitti maaf yerittii kanaa na oolchi maaf jedhe? Maaf lubbuun koo dhiphatteetti jedhe? Obboloota koo dubbiin dhugaan jiru Kiristoos guutuun guututti maal ta'e? Nama ta'e. Nama ta'e. Guutummaan waaqayyummaa namummaa isaa keessa jiraata jechuun waaqayyummaan namummaadhaaf maal ta'e? Subjectidii ta'e. Kana jechuun namummaadhaan to'atame jechuudha. Namummaa keessa jiraata jenna waan ta'e. Kanaaf Kiristoos guutumaan guututti nama ta'e. Dhiphinni isarra ga'e. Dhiphinni isarra ga'e. Rakkinni isarra ga'e. Hundinuu rakkina qabatamaadha. Practically fooniin jala dhaabate. Fooniin. Eenyummaa dadhabaadhaan. Eenyummaa cubbuu maal ta'een miidhame uffateeti. Eenyummaa cubbuu miidhame uffate jechuun ofiisaati cubbuu hojjete jechuudha ree? No. Lakki. Eenyummaa kana uffate. Eenyummaa kana uffatee wal'aansoo qabe. Kanaafidha duuti dhiphinni wanti hundinuu kan itti dhagamaa ture. Kanaaf yeroo kanatti yaa abba yeroo kanaan oolchu jedhu mooree jedheen. Garuu sababiidhuma kanaafan gara yeroo kanaatti maal godhe jedheen dhufe. Amma garuu dubbiin cubbuun addunyaa hundinuu isarratti wal ga'ee jennaan dubbiin ta duraa caala maal ta'uu jalqabe? Ulfaachuu jalqabe. Abbaan illee ilma isaa irratti maal godhe? Dudda gale. Yaadatti yoo ta'e karaa aarsaa godhuudhaaf ilma isaa gaafa qabatee deemuun Abiraam karaa irratti yeroo ilma isaa wajjin aarsaa godhuudhaaf dhiyaatu ilmi isaa gaafii tokko isa gaafate. Abbaa jedheen. Nagaamii sagaleen koo. Abbaa jedheen. Wanti hundinuu kunooti. Qoraanis wanti hundinuu billaan illee wanti hundinuu hin jira. Meeti hoolaan maali jedheen? Hoolaan qalmaa. Hoolaan qalmaa meeti reegaaf jedhu akka macaafni qulqulluu kitaabni raajii jedhutti dudda ofii irraa deeffatee jedha macaafni qulqulluun. Dudda ofii irraa deeffatee Abiraam hoolaa qalmaa eenyutu qopheessa jedheen? Waaqayyotu qopheessaa jedheen. Achirratti du'a ilma isaa gidduu kan gale hoolaadha. Du'a Kiristoos Yesuus gidduu kan gale garuu tokkollee hin jiru. Abbaan itti jal'ise. Kanaaf yaa abbaa yerittii kanaa na oolchi jedhu muree. Garuu sababiidhuma kanaaf immoo gara biyya lafaa kanaatti dhufe. Tolli lakkoofsa 28. Achiin booda akkana jedhe. Yaa abbaa maqaa kee maal godhe jedheen? Maqaa kee ulfeessi guddisi jedheen. Maaf maqaa kee ulfeessi guddisi jedhamee? Maqaan Waaqayyoo eenyuun keessa jira? Ilma isaa keessa jira. Ba'uu boqonnaa 23 irraa mee waan tokko dubbifna dhannee. Ba'uu boqonnaa 23 ba'uullee ilaalleerra waan ta'eef namoota wajjin hin jalqabneef. Ba'uu 23 irraa kunoo an karaa irratti akkas eeguuf iddoo an qopheessetti akkas geessuuf ergamaa si dura maalan godha? Si dura nan erga. Atis uf eeggadhu. Dubbii isaa dhageeffadhu. Maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarbaa keessiif maal hin godhu? Irra daddarbaa keessiif maal hin godhu? Siif hin dhiisu. Ati isaan mormitee isarratti maal hin godhin? Hin ka'in. Kanaaf maqaan koo isa keessa jira ka jedhame asitti ka irra daddarbaa namaa dhiisu ka ammootu dhumarratti adabbii hundumayyuu dhala namaa addunyaa irratti murteessu eenyunni? Kiristoos Yesuus.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa gad dubbisuu dandeettu abbaan ofii isaa nama tokkotti illee baal hin godhu jedha. Nama tokkottis hin murteessu. Murtee hundumaa dabarsee eenyutti kenneera jedha. Ilma isaatti kenneera jedha. Kanaaf maqaan isaa maqaan abbaa ilma isaa keessa waan jiruuf yaa abbaa maqaa kee maal godhi jedhe Kiristoos ulfeessi guddisi jedha. Yemmuu sagaleen tokko waaqarraa dhufee raawwadhee ulfeessee guddiseera sichis nan ulfeessa maalan godha nan guddisas. Mata duree kana 17 irratti sitti deebinaa 17:5 irratti maal jedhee ture Kiristoosi yaa abbaa ulfina kanaan dura uduu ardeessameen hin uumamin si biratti qabu ture saniin maal naa kenni jedha. Ulfina naaf kenni jedha. Ulfina naaf kenni jedha. Asirratti maal argine raawwadhee ulfeessee guddiseera sichis nan ulfeessa maalan godha nan guddisas. Kanaaf Kiristoos oduu ardeessameen hin uumamin duratti abbaa biraa ulfina qaba. Deebee biyya lafaa kanarrallee yeroo ture fakkeenyaaf gaafa cuuphame hafuurri qulqulluun hafuurri waaqayyoo yeroo isarra bu'e yeroo dibame jechuudha. Isa Daani'el boqonnaa 9 irratti masichi maal ta'a? Masichi in dibama. Inni jedhame sun Yordaanos irratti gaaf Kiristoos cuuphamu maal ta'e? Raawwate. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana maaliidhaan dibeera jedhama jaanu qulqulluun? Hafuura qulqulluudhaan. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 38. Yeroo kana ilma isaa maal godhe abbaan? Ni ulfeesse. Ni guddise. Kanaaf raawwadhee ulfeessee guddiseera sichis nan ulfeessa maal godha jedhe nan guddisa jedhe dubbate jedha. 29 irratti tuuta achi ijaajjee dhaga'aa ture keessaa kaan qawqawweedha jennaan kaan immoo ergamaa waaqayyootu isatti maal godhe jedhan dubbatee jedhan. Mul'ata boqonnaa 10 irratti sagalee qawqawwee isa mul'ataan kana sagalee kana maal hin godhin jedhameen hin barreessin jedhameen sagalee eenyuti jechuudha. Sagalee waaqayyooti jechuudha. Sagalee waaqayyooti. Yeroo itti raawwatamu qaba waan ta'eef akkuma Daani'el keessatti Daani'eliin kana cufi jedhameen mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irratti illee maal hin godhin jedhameen kana maal hin godhin hin barreessin jedhameen jechuudha. Hin barreessin jedhameen maaliif yeroo itti raawwatamu qaba waan ta'eef xumura erga achi gasiqee lakkoofsa 7 irratti iccinni waaqummaa maal ta'a jedhe hin raawwatama kana booddee lafarra maal hin ta'u jedhe lakkoofsa 6 irratti hin harkifamu mul'anni boqonnaan 10 ka'umsa waldaa Adiventistiiti ka'umsa waldaa dhugaati jechuudha. Dhumarratti deebitee raajii dubbachuu qabda akka jedhu waan jiruuf isa yeroo biraatti deebina. Kanaaf tuuta achi ijaajjee dhaga'aa ture sana keessaa qawqawweedha jennaan kaan immoo ergamaa waaqayyootu isatti dubbate jedhan. 30 irraa akkana jedhe Yesuus. Yesuus immoo deebisee sagaleen kun sababii koo keessaniif dubbate malee sababii kootiis miti jedheen. Sababii keessaniif dubbatame malee sababii koof miti. An beeka jechuu barbaade. Yeroon firdii biyya lafaa kana amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma maal ta'a jedheen? Amma gadi gatama. Amma gadi hin gatama. Okay, kun eessatti raawwatame? Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 fi mul'ata boqonnaa 12. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irratti yeroon firdii biyya lafaa kanaa maal jedhame? Amma. Inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma maal ta'a? Gadi gatama. Gara mul'ata boqonnaa 12tti isin fida. Isin warri biyya lafaa keessa jiraattan wayyoo. Akka jedhamiti ree? Lakkoofsa 10 irraa akkana jedha 12 irraa. Ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis amma fayyinni aangoon mootummaan kan waaqayyoo keenyaa aboonis kan eenyu ta'eera? Kan masii isaatii ta'eera. Kan masii eenyu? Masii waaqayyoo. Eenyudha masiin waaqayyoo kan jedhame? Kiristoos Yesuus. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 irraa maal jennee dubbinee turre yaadatti yoo ta'e. Waaqayyo Yesuus Kiristoos isa isin mukarratti fanniftan kana maal isa godheera jedha. Wangeela nan dubbisa dhaqee namoota haarawaa yeroo hojii ergamootaa qorannu hin turree fi hojii ergamootaa boqonnaa 2:36 irraa akkana jedha. 2:36 irraa. Egaa Waaqayyo jedha. 2:36 irraa. Egaa Waaqayyo Yesuus isa isin mukarratti fanniftan kana gooftaadhaa fi masii akka godhe. Israa'eloonni hundinuu utuu uumamin maal godhan jedhe? Beekan. Utuu uumamin beekan. Kanaaf Kiristoosin masii ka godhe gooftaa kan godhe eenyudha? Waaqayyo abbaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 36 yaadannaa qabadhaa. Kanaaf mul'ata boqonnaa
kudha lama kudhan irratti maal dubbisaa irraa kudha lama kudhan irratti ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis amma fayyinni aangoon mootummaan kan waaqayyoo keenyaa. Aboonis kan masii isaa ta'eera. Aboo gooftummaan kanarratti. Kanaaf Kiristoos maal jedhe? Gooftummaan waaqa irratti illee lafa irratti illee maal godhameera? Anaaf kennameera. Kennameera jedhe. Kanaaf aboonis kan masii isaa ta'eera. Hadheessituun obboloota keenya inni halkaniif guyyaa waaqayyoo keenya duratti isaan hadheessaa ture maal ta'eera? Gad darbatameera. Gad darbatameera. Wangeela Yohaannis 12:31 irra maal jenne? Inni hamaan biyya lafaa kana seerratu maal ta'a? Gad gatama. Kiristoos gad gatama yeroo jedhu 32 irraa akkana jedha. Ani yemmuu lafarraa ol kaafamu nama hundumaa gara ofii kootti maal godha? Nan harkisa. Lafarraa ol kaafamu gaafa jedhu Wangeela Yohaannis 3 lakkoofsa 15 irratti gubbarraa gad yoo dubbiftanii akkuma Museen lafa onaatti bofa fannise ilmi namaallee fannoo irratti maal ta'uuf jira jedheen? Ol ka'uuf jira. Ol kaafamuuf jira, ol baafamuuf jira. Kanaaf gara fannootti gaafa ol baafamu nama hundumaa gara kootti maal godha jedha? Harkisa. Harkisa jedha. Mul'ata 12 lakkoofsa 11 isinuu beektu dubbifachuu dandeettu warra lafa keessa jiraattaniif wayyoo yeroo jedhamu inni hamaan hadheessituun obboloota gara biyya lafaatti maal ta'eera? Gadi darbatameera. Okay. Kana hadheessituun inni hamaan biyya lafaa kana seerratu gadi gatama gaafa jedhu ani yemmuu lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti maalan godha? Nan harkisa jedhe. Kanas du'a attamii du'uuf akka ture tuquuf jedheeti jedha. Akkuma sila isiniin jedhe Wangeela Yohaannis 3 lakkoofsa Wangeela Yohaannis 3 lakkoofsa 13 14 irratti yaada akka jiru jira. Meenan dubbisa dhaqee. Museen lafa onaatti 14. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irraa akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'aaf jedhe. Kanaaf du'a attamii du'uuf akka jiru himee gara fannootti akka inni ol baafamu nama hundumaa garasitti akka harkisu. Kanaaf maal jedhe? Namni ana duukaa bu'uu barbaadu hundinuu fannoo ofii isaa baadhatee maal haa godhu jedhe? Na duukaa aabuu. Na duukaa aabuu jedhe. Kanaaf gara fannootti harkifamnu malee ofirraa eenyummaa keenya jireenya keenya isa wajjin fannifnu malee isa wajjin deemuun akka ulfaatu. Kanaaf garasitti nama harkisaa jedha. Tuuti jaraas deebisanii Kiristoos bara baraan akka jiraatu seera irraa dhageenyeera. Kiristoos bara baraan akka jiraatu seera irraa maal gooneera? Dhageenyeera. Egaa attamitti ilmi namaa ol kaafamuun hin ta'aaf jettaree? Ilmi namaa kun eenyu inni jedhaniin? Argitanii? Ilmi namaa kun eenyu inni? Akkuma Phaawulos illee gaafii gaafate gaaficha rakkina hin qabu. Ati eenyu? Wangeela Yohaannis 9 irratti illee namichi jaamaan sun akka isaaf sagaduuf inni eenyu? Kiristoos Yesuus itti amanuudhaaf inni eenyu? Abbaan isaa eenyu? Hafuurri qulqulluu inni nuuf kennullee adda baafnee akkasumas beekuu qabnu kanaan durallee ilaalaa turre. Tole. Yesuus immoo lakkoofsa 35 irratti ifni ammayyuu yeroo gabaabaadhaaf isin bira jira. Ifni ammayyuu yeroo gabaabaadhaaf isin bira jira. Dukkanni akka isin hin qaqqabnetti ificha utuu qabdanii adeemaa. Namni dukkana keessa adeemu gara kam akka dhaqu maal hin godhu jedheen? Hin beeku. Hin beeku jedheen. Inni yaadatoota Wangeela Yohaannis 9 irratti waan tokko dubbatee ture Kiristoos. Akkana jedhe 9:3 irraa. Yesuus deebisee inni cubbuu hojjeteef yookiin abbaan isaa waan hojjeteef utuu hin ta'in ulfinni Waaqayyoo akka ittiin argamu jedhee akkas jedhe itti aansee ka jiru. Hojii isa ana ergee guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a. Yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye maal godha? Halkan hin dhufa'oo jedheen. Achiin booda gaafa gara Yerusaalemitti achi deemuudhaaf inni jedhu maaf achi deemtaa? Si ajjeesuu barbaadan jennaan 11 irratti guyyaan sa'aatii meeqa qaba jedheen Kiristoos? Guyyaan sa'aatii 12 qaba. Guyyaan sa'aatii 12 qaba. Namni dukkanaan deemu maal ta'a jedheen? Lakkoofsa 9 irraa Yesuus garuu deebisee ifni guyyaa tokko sa'aatii meeqa jedheen? 12 qaba mitiiree jedheen. Namni guyyaadhaan adeemu ifa aduu waan arguuf maal hin ta'u? Hin gufatu. Ifa aduu arguuf hin gufatu.
Namni halkana deemu garuu ifa of keessaa waan hin qabneef maal ta'a? Hin gufata. Ifa of keessaa waan hin qabneef. Kana yaadannaa qabadha. 35 irratti deebinee 12:35 irraa Yesuus immoo ifni ammayyuu yeroo gabaabduudhaaf isin bira jira. Dukkanni akka isin hin qabannetti ificha utuu qabdanii adeemaa. Namni dukkana keessa adeemu gara kam akka dhaqu maal hin godhu jedheen hin beeku. Ifa biyya lafaa ta'ee gara biyya lafaatti kan dhufe eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Ijoollee ifa akka taataniif ificha utuu qabdanii ifichatti maal godhaa? Amanaa. Ifichatti amanaa. Isaan hin jedhe. Yesuus kana dubbatee isaan biraa adeeme. Ija isaanii duraas maal godhe? Of dhokse. Ija isaaniif duraa of dhokse, ija isaaniif duraa of dhokse dubbiin jedhu kun irra deddeebi'ee iddoo baay'eetti dubbatamu. Maal jechuudha Kiristoos ija isaaniif duraa of dhokse jechuun? Akkuma Phexrosiin mana hidhaa keessaa balballi utuu hin banamin namni tokko utuu hin argamin qaxxi jedhee Phexros eessa dhaqe? Gara waldaa warra isaaf kadhataa jiranii dhaqe. Manni hidhaa isaaf baname jechuudha. Garuu manni hidhaa akka baname namni tokkollee ijaan argeeraa? Hin argine. Akkasuma yeroo Kiristoos lafa kanarra jiraataa ture kitaabni raajii maal jedhaa? Ergamoonni lamaan inni baay'ee shakaa Mersiisiitii jedhama afaan mana qulqullummaati. Mersiisiitii jechuun teessoo maaliiti? Teessoo araaraa. Teessoo araaraa kan bakka bu'e eenyunni? Kiristoos Yesuusidha. Okay. Teessoo araaraa Kiristoos bakka bu'a taanaan immoo mana qulqullummaa keessatti teessoo araaraa gamaaf gamanaan ergamoota lamatu maal ta'a ture? Dhaabbata ture. Ergamoonni lamaan akkasitti dhaabbatu ture. Kanaaf Kiristoos jedhee lafa kanarra deemaa ture hundumattuu ergamoonni lamaan Kiristoosiin bukkeedhaa maal hin taane ture? Hin dhabamne ture. Kanaaf yeroo barbaachisutti of eeggannaa yeroo inni qoramutti yeroo kamittuu akka isa eegaa turan caaffanni raajii lafa kaa'a. Baay'ee gaarii. Isaan duraa sokkee jedhe isaanii duraa dhokse. Lakkoofsa 37. Utuma Yesuus milikkita baay'ee isaan duratti hojjetee agarsiisu iyyuu isaan itti maal hin goone? Itti namanne. Eenyutu itti namanne? Warra geggeessitootaa fi Fariisota isa wajjin jiranidha. Uummanni kuuwwan garuu baay'een isaanii maal godhan? Itti amanan. Dubbiin Kiristoos dubbatu akkuma kanaan dura ilaalaa turre warra ormaatiif madda amantiiti. Dhugaa itti amananii jiraatanidha. Warroota geggeessotaaf garuutu isa ajjeesuudhaaf taan caalaa hadheeffataa akka isaan deeman isaan godhe. Hadheeffataa akka deeman isaan godhe. Dubbii waliigalaa namoota gaduuf deebisanii eenyummaa ofii iddoo ofii hin kennineef dubbiin Kiristoos dubbatu isaaniif jireenya yeroo ta'u namoota kaawwaniif garuu madda gaafiiti. Nama gosa sadiitu Kiristoos hin duukaa deemaa ture jenneerra kanaan dura yeroo qayyaban. Namoota isuma tuqaniillee fayyuu barbaadan, isuma arganiillee fayyuu barbaadan, dubbii isaa dhagaanii namoota fayyuu barbaadan tokko kana. Lammaffaa warroota oduu odeessuu barbaadan, har'a kanatu ta'e, boru kanatu ta'e, dheengadda kanatu ta'e. Oduu qofa jechuudha. Gareen kun ammootu warroota dogongora qofa barbaadan, fault founders. Isaan kunniin warra Kiristoos ajjeesuu barbaadanidha. Akkasii yaada qaban. Itti namanne jedha. Kun immoo dubbiin raajicha Isaayyaas akka raawwatamuuf. Isa inni yaa gooftaa eenyutu waan nuyi dhageenye itti himne amane? Eenyuti waan nuyi dhageenye itti himne amane? Irreen Waaqayyoos eenyutti mul'ate? Jedhe. Isaan amanuu hin dandeenye. Isaayyaasitti dabalee immoo ija isaaniitiin akka hin arginetti gurra isaaniitis garaa isaaniittis akka hin fudhannetti akkaan isaan fayyisuufis akka isaan hin deebinetti inni ija isaanii jaamseera, garaa isaanii jabeesseera jedhee dubbateera. Baay'ee gaariidha. Akka maal hin goonetti? Akka hin arginetti. Arguu qofaa miti garaa isaanii keessattis maal akka hin goonetti? Akka hin fudhannetti. Akkan isaan fayyisuuf akka isaan maal hin goonetti? Hin deebinetti. Fayyuudhaaf gara Waaqayyootti maal ta'uu qabna jechuudha? Deebi'uu qabna. Gara isaatti deebi'uu qabna jechuudha. Akkan isaan fayyisuuf akka hin deebinetti inni ija isaanii maal godheera? Jaamseera. Garaa isaaniis maal godheera? Jabeesseera. Inni kan jedhame asitti eenyudha? Roomee boqonnaa 1:18 irraa gadi yeroo dubbifta yaada wayii argattu. Akkas jedha.
lakkoofsa 19 waa'ee waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif maal ta'a? Hubatamaadha. Kana waaqayyo ofii isaatii maal godheera? Hubachiiseera. Lakkoofsa 20 bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa waaqayyummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uumee irratti qalbifame yaadatti amanuu hin danda'a. Jalqabee waan inni uume irratti qalbifamee yaadatti argamuu hin danda'a. Waaqa beekuudhaaf namni kanaaf beekuu dadhabe waan jedhu hin qabu jechuudha. Hin danda'a. Kanaaf waan itti qabatan maal hin godhan? Hin qaban. Waaqayyoon utuma beekanii jedha. Kanadha wangeela Yohaannis wajjin wal qabata. Waaqayyoon utuma beekanii akka waaqayyootti ulfina isaaf ulfina maal hin gooneef jedha? Hin laanneef. Galatas isaaf maal hin goone? Hin galchine. Garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii inni duudaanis maal ta'e jedha? Hin dukkaneeffame. Hin dukkaneeffame. Phexros irratti dhugicha waan amanuu didaniif sammuu isaaniitti dabarsee maal godhe jedha? Isaan kenne jedha. Isaan kenne jedha. Kanaaf akka isaan adoochifaman lafa ka'a. Inni hamaan biyya lafaa kana seerratu akka kana godhe lafa ka'a. Isaayyaas ulfina isaa argee waa'ee isaa waan dubbateef kana jedhe. Haa ta'uyyuu malee Yihuudoota warra aboo qaban keessaayyuu baay'een itti amananiiru. Yihuudootuma warra aboo qabu keessaayyuu baay'een maal godhaniiru? Baay'een itti amananiiru. Garuu mana sagadaa isaanii keessaa nu baasu jedhanii warra Fariisotaa waan sodaataniif isatti amanuu isaanii maal hin goone jedha? Isatti amanuu isaanii maal hin goone? Hin mul'ifne, hin dubbanne. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 9 keessatti namicha isa jaamaa sana waa'ee Kiristoos ifa baasee inni dubbannaan waa'ee isa fayyisee inni jabaasee ifa baasee inni dubbannaan tokkummaa mana qulqullummaa keessaa maal godhan? Isa baasan. Gaafa tokkummaa mana qulqullummaa keessaa isa baasanii Kiristoos lakkii tokkummaa mana qulqullummaatti deebi'i yookaan immoo tokkummaa amantootaatti deebi'i immoo maal jedheen? Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:35 irraa akkana jedheen. 9:35 irraa. Yesuus yemmus Fariisonni namicha jaamaa ture sana tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baasan maal godhe jedha? Hin dhaga'e. Isa argees ilma namaatti Amaariffanii fi Ingilitti akkuma kanaan dura isin jedhaa ture ilma waaqaatti jedhaa. Oromoon yeroo eekamaaf akkasitti akka eekan warra eeketu beeka. Ilma waaqaatti maal gootaa jedhaniin? Amantaa jedheen Kiristoos. Ilma waaqaatti amantaa. Kanaaf hadhallee dhimmi keenya dhimma tokkummaa garee baay'ee wajjin deemuuti miti. Dhimmi keenya isatti amane beeka. Isa jedhudha. Maal jedhe Phaawulos? Isatti amane beeka. Isatti amantan beektu obboloota koo. Dubbiin guddaan isaa kanadha. Kanaaf Kiristoos ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessanii maal gootu jedhe? Duutu jedhe. Itti dabalataan wangeela Yohaannis boqonnaa 10:15 irratti akkuma abbaan na beeku akkuma abbaa beeku ani foolonni koo maal goona jedha? Wal beennaa jedha. Kana wanti jedheefi isa beekuun akka dhuunfaatti. Namoonni baay'een asitti 42 irratti isatti amananii turan. Garuu tokkummaa keessaa bu'uu sodaatan waan ta'eef akka amanan maal hin goone jedha? Hin beeksifne. Macaafni qulqulluun immoo namni garaatti amanee afaaniin dhugaa ba'ee maal godha jedha? Fayya. Fayya jedha. Dirqama dhugaa ba'uun dhugaa dhageenye dhugaa ba'uun baay'ee murteessaadha. Kana yaadannaa qabadhaa. Okay. Hin mul'ifne jedha. Isaan Waaqayyo irra ulfina argachuu caalaa namarraa ulfina argachuu maal godhan? Waaqayyo irraa ulfina argachuu caalaa namarraa ulfina argachuu jaallatan. Waan maal naan jedhaa caalaa namni maal naan jedhaa baay'isa. Gubbaa irratti Kiristoos waan tokko jedhee ture lakkoofsa 26 irratti. Yaadadhaa akka hin daganne. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun hin ta'a. Inni anaaf ergamu lafaan jiru maal ta'a? Hin jiraata. Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina isaaf maal godha? Abbaan koo ulfina isaaf kenna jedhee dubbata. Asirra garuu isinii ulfina isaan Waaqayyo irraa ulfina argachuu caalaa namarraa ulfina argachuu maal godhan? Jaallatan. Kanaaf dhugaa uduu beekan awwaalanii jechuudha. Dhugaa uduu beekan uduutti amanan awwaalan. Hadhallee waan wal fakkaatutu jira jechuudha. Dhugaan utuu akkuma barraa'etti jiru garee sodaacha jecha. Gaggeessitoota sodaacha jecha.
haala sodaacha jecha tokkummaa keessaa ba'uu sodaacha jecha dhugaan iddoo baay'eetti hojjetamee jira. Dhugaa akkuma barraa'etti aarsaa dhugaan gaafatu kafalaa warra gara fuulduraatti deemu akka ta'an Waaqayyo nu gargaaru. Boqonnaa 16 keessatti bal'ina itti deebina. Okay, 44 irraa akkana jedha. Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa na erge sanatti amana malee anatti maal godha miti? Anatti amana miti. Kana yaadannaa qabadhaa. Yeroo baay'ee namootatti gaafii ta'a kun. Namni anatti amanu isa na ergetti maal godha? Amana. Okay, macaafni qulqulluun akkas jedha. Mul'ata boqonnaa 13. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti namni bineensichaaf yoo sagadu eenyuuf sagaduu isaati jedha. Jawwichaaf sagaduu isaati jedha. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa bineensicha isa kanaaf iyyuu aboo kan kenneef bineensicha akka jawwee sana waan ta'eef namoonni isaaf in sagadan akkasuma immoo bineensa isa kaaniifis maal godhan in sagadan. Beekaa qofa. Aboo hundumaa Kiristoosiif kan kenne eenyudha? Abbaadha. Maal jedhe Kiristoos Maatewos 28:18 irratti? 28:18 irratti akkana jedhe Kiristoos. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti anaaf maal ta'eera? Anaaf kennameera jedhe. Eenyutu kenneef? Abbaadha. Kanaaf wangeelli Yohaannis boqonnaa 5:23 namni hundinuu abbaadhaaf ulfina akkuma kennu ilmaafis maal gochuu qaba? Akkasuma kennuu qaba. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 23. Kanaaf namni Kiristoositti amane Kiristoositti amanuu qofa osoo hin taane eenyutti amanuu isaati? Abbaatti amanuu isaati. Abbaatti amanuu isaati. Okay. Maal jedha isin fakkaata? Maatewos boqonnaa 10:40 irratti. Yesuus namni isin simu ana simuu isaati. Namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simu isa na erge maal gochuu isaati? Namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simuu mootu eenyu simuu isaati? Abbaa isa na erge simuu isaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 40. Irran deebi'a. Yesuus namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simu immoo eenyu simuu isaati? Isa na erge simuu isaati. Eenyutu Kiristoosin nu erge? Abbaa. Okay. Kana immoo lammaffaa Qorontos irratti akkana ibsa. Lammaffaa Qorontos 5:17 irraa isin dubbisa akkanatti ibsa macaafni qulqulluun. 17 irraa akkana jedha. Kanaaf namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama maalidha jedha? Uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan maal godheera? Dhufeera. Kun hundumtinuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Haarommuun kenna kun gara jireenyaatti dhufuun kenna kun eenyu biraa ta'e? Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo isa karaa eenyu ofitti nu araarse? Karaa Kiristoos Yesuus ofitti nu araarse biraa ta'e. Karaa maddi hundinuu Waaqayyo abbaa yeroo ta'u karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos ta'e. Inni hojii araarsuu kana eenyutti kenne jedha? Namootatti akka dabarsinu nuuf kenne. Eenyu? Yesuus. Kanaaf nu Waaqayyotti araaramaa jennee afaan eenyuu taanee dubbanna jedha lakkoofsa 20 irratti. Afaan Kiristoos. Ergaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneera. Waaqayyos karaa keenya isin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee maal goona jedha? Isin kadhanna jedha. Kanaaf Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa na ergetti maal gochuu isaati? Amana malee anatti amana miti. Namni dubbii keessanitti amane isinitti amanu hin taane anatti amana jedhee cheeniidha jechuudha kun. Sansalata walitti hidhannaa jirudha. Iddoo gubbaa irratti garuu maal godhe jedheera? Utuu ifitti jiru ifichatti maal godhaa jedheera lakkoofsa 35 irratti? Amanaa jedheeraan. Amanaa jedheeraan. Yesuus ifni ammayyuu yeroo gabaabaadhaaf isin bira jira jedheen. Dukkanni akka isin hin qabannetti ifichi utuu qabdanii adeemaa erga jedhee ka'een boodatti lakkoofsa 36 irratti ijoollee akka taatanitti ificha utuu qabdanii ifichatti maal godhaa jedheen? Amanaa. Amanaa jedheen. Asirratti immoo namni anatti amanu eenyutti amanuu isaati jedheen? Abbaatti isa na ergetti amanuu isaati jedheen. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 45. Namni ana argu isa na erge sana maal godha? Arga. Namni na arge eenyuun argeera jedhee iddoo biraatti? Abbaa koo argeera jedhe. Kanaaf abbaatu maal godha jechuudha? Isa erge jechuudha. Lakkoofsa wangeela Yohaannis 14:9 irratti yeroo biraan baaneen qo'annaa Yesuus deebisee utuu an yeroo dheeraa ammana ga'uu isin wajjin jiraadhu iyyuu ana maal hin goone jedheen? Ana hin beenne jedheen. Namni ana arge abbaa namni ana arge
abbaa argee attamitti abbaa nutti agarsiisu jettanii jedheen. Sababni kana an abbaadha jechuu barbaadee ture Kiristoos. No. Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti maal ta'edha? Ittiin namatti mul'ateedha. Qolaasiyaas 1:15. Kanaaf namni an arga abbaa arga ka jedhu Qolaasiyaas 1:15 fi Ibroota boqonnaa 1:3 irratti Waaqayyo akkuma jiruun ilma isaatiin maal ta'a jedha? Mul'ata jedha. Ifni ulfina Waaqayyo fuula isaa irraa maal godha? Calaqqisa waan ta'eef. Kanaaf namni na arge abbaa koo argeera jedhee sababni isaa abbaan akkuma jiruun isarraa mul'ata waan ta'eef. Lakkoofsa 46. Eenyullee ka'anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaatti maal godheera? Dhufeera. Eenyullee ka eenyutti amanu jedhaara Kiristoos ka'anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafneef ani ifa ta'ee gara biyya lafaatti maal godheera? Dhufeera. Namni dubbii koo dhaga'ee yoo eeguu dhabaate ani isatti hin faradu. Ani biyya lafaa oolchuudhaaf malee itti faraduudhaaf maal hin goone? Hin dhufu. Nama ana tuffate dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Dubbii an dubbadhetu guyyaa sadhumaatti isatti maal godha? Isatti farada. Kanaaf nama hundumaafuu dubbiin guyyaa guyyaatti dhagaarru kun yookiin nutti farada yookiin immoo firdii jala maal nu godha? Nu baasa. Yookiin firdii jala nu baasa. Billaa gara lamaan qarameedha ka jedhe isa kanaaf jechuudha. Billaa gara maal ta'edha jedha? Billaa gara lamaan qarameedha. Yoo dhugicha nyaannee Kiristoos keessa keenya akka jiraatuuf dhugaan hundee nuuf ta'e maal taana jechuudha? Murtee jalaa firdii jalaa nu baasa. Yoo hin taane immoo maaltu godha jechuudha? Nutti farachiisa jechuudha. Hin dhageenye jechuun dandeenyu. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 15 biraa yoo baanu bal'inaan laala. Abbicha isuma na ergetu ofii isaatii wannan dubbadhu maal na godhe? Na abboome malee ani ofuma kootii maal hin goone? Hin dubbanne. Dubbiin kun maddi isaa eessadha jedhaa? Abbaadha. Abbaarraa natti kenname. Ani immoo isinitti dubbadhe. Dubbii kana dhaga'ee namni anatti amanu. Ibichatti amanu jireenya qaba. Yoo dubbii kana dhageen dubbicha kanatu maal godha? Isatti farada. Farada. Waaw. Lakkoofsa 50 irratti dubbiin inni na abboomes jireenya bara baraaf akka ta'e an beekaa. Egaa wannan jedhu akka abbaan anatti himettan maal godha jedheen? Dubbadha. Abbaa jedhaa dubbata ture jechuudha. Kanaaf gara biyya lafaatti isa kan erge abbaadha. Namni isatti amanu abbaatti amanuu isaati. Namni dubbii isaa simu dubbii abbaa simuu isaati. Namni nu simu immootu Kiristoosin simuu isaati. Namni Kiristoosin simu abbaa simuu isaati. Kallattii kanaan ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 3 lakkoofsa ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 1 irratti akkana jedha. Isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenye sana maal goona? Isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo jedha wajjin inni bisaarra ta'e. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Ergaa Yohaannis 2:1 irratti immoo akkana jedha. Ayyaanni araarri nagaanis Waaqayyo abbaa biraa Yesuus Kiristoos ilma abbaa biraa dhugaattis jaalalattis nu wajjin haa ta'u jedha. Ameen. Qayyabannaa keenyaadhaa asirratti dhaabna. Torban kanaaf isa xumuraa jechuudha. Isa dhageenyetti akka jiraannu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu. Dubbii isaa dhageenye isatti ifichatti amannee dubbii isaa dhageenye abbaa isaatti amannee hafuura qulqulluudhaan guutamnee warra seenaa lafaa xumuraa akka taanu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.